Yordanoseti nufchuba mira nufchuba mira Sirroofte dibaabeen gaafachuu qaba. Dibaabeen eessa deemte? Dibaabeen keessa seente amma. Keessa moo? Laaleetti haa himu ka. Diboo. Diboo. Oh, Adaadoo. Maal inni immoo baay'ee? Maal? Ayyaana cuuphaa qopheessuudha. Daa'imman. Na eegaa jiru. Dhugaa jedhu baay'ee bareeddee jirta dhugaa. Babbareeddee tamee. Daa'imman achitti na eegaa jiru keessumaa. Waa si gaafachuuf ture? Sirraa bareede. Booddee man si gaafadha qophii tokko waan naa sirreessitu tokko jira. Amma deemi ka. Ijoolleellee immoo nagaatti naa himu. Tole? Isaaniyyuu Adaadoo na gaafatu. Yeroo hedduu wargaafanuu hojiidhaaf deemu Adaadoo na gaafatu, Leelloo na gaafatu. Kanaaf anis immoo nagaan sii dhaama. Erga bagattii ijoollee natti fakkaate. Ijoolleen hin turteedha natti bilbilaa jiru. Beelaa. Dhufe dhiifama. Isiniin tursiise miti? Dhiifama. Tole. Maal si gargaaru reedeen? Adaadoo maal na gargaaru kana fiigaa. Bosan kunis mau coba mau dia. Malang gaafadha ijoollee kun akkanatti babbareeddee qophii ayyaana cuuphaa qopheessuudhaaf deemti. Eenyu garuu keessummaan kee? Maali gaa maalan balleesse immoo? Ijoollee laata bagatti si gahee naa jedhee si hin jenne. Maali ka yaada kiyyaa waa si gaafachuu dhufe? Ati garuu akkanatti bareeddee ijoollee bira deemaa jirta. Ati bilbila kee haasofsiisi. Tole ijoollee baga ayyaana cuuphaatiin isiniin gahe deemte gaa. Anis hojii koon hojjetadha. Ayyaana gaarii. Adaadoonis maaliif akka na barbaadde siin gaafanne ijoolleen na eegaa jiru. Maalan godhare? Guyyaa ayyaanatiin ijoolleen teessa na eeguu qabdi. Keessummaan kiyyas kunee amaleeffannaa baay'ee fokkisaa. Maalan godhare? Ila qophiin qabaa jettee nagattee deemte. Deemte. Daa'immanii fi maatiin daa'immanii hordoftoota amantaa kiristaanaa taatan marti baga ayyaana cuuphaa kan bara 2016tiin isin ga'e isiniin jenna. Egaa ijoollee akkuma daawwattan yeroon istuudiyoodhaa bahu baay'ee ariifadhee nagaa sodoo isiniin gaafatinan gara kana dhufe. Sababni isaas daa'imman akka kana babbareedanii sagantaa guyyaa ayyaanaa ittiin bohaartanii fi irraa barattan qopheessanii asitti na eegaa turan waan ta'eef kana malees asitti keessummaa nama guddaa nama beekamaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya eenyu jechuun keessan hin oolu mitiire eeyyee egaa isa immoo boodarraa ofuma isaaniitiif keessummaan keenya eenyu kan jedhu isin beeksisu jechuudha. Hanga xumura qophii keenyatti kan ayyaanaaf qopheeffattan mana keessan teessanii nyaachaa unachaa nu waliin turaa isiniin jennaa. Ijoolleen eebbaaf akkanatti mimmiidhaganii akkuma aadaa keenya marga jiidhaa qabatanii asitti argaman kun barattoota mana barumsa kaamaaraa irraa dhufan jechuudha. Nutis kallattumaan gara eebba isaaniitti isin dabarsina. Nu waliin turaa.
Hayyee 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 waaqa uumamaa waaqa gurraacha garaa garbaa waaqa sagaltan boorana waaqa torban bareentumaa waaqa caffeetumaa waaqa ciicoo gurraatti kan nagayaan nu oolchitee nu bulchi gadaan quufaa gabbina gabbisii waaqi. Ardeen nagayaa. Nagaa. Ardeen leebin nagayaa. Nagaa. Birrin nagayaa. Nagaa. Bi'in nagayaa. Nagaa. Nyaatai. Ziz. Fudduu ta'e. Ziz. Alaraasi. Ziz. Ol reebbi. Ziz. Maatii raapu. Ziz. Gadi raapu. Ziz. Karaa raapu. Ziz. Daandoo ta'i. Ziz. Sin danda'in. Ziz. Yordaanoseetti. Egaa ijoollee akkuma daawwattan daa'imman kun eebban sagantaa keenya nu saaqaniiti jiru jechuudha. Guyyaa ayyaana cuuphaa kan bara 2016 sababeeffachuudhaan qophii keenya ijoollummaa kootiin mee keessummaan keenya eenyu kan jedhu ofuma isaaniitiif egaa isin beeksu jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eedan. Daa'imman guyyaa ayyaana cuuphaa kana egaa mana isaanii taa'anii guyyaa ayyaana kana bifa miidhagaadhaan nu daawwachaa jiranii. Keessummaan qophii ijoollummaa koo har'aawoo eenyu jechaa jiru waan ta'eef mee isinumti eenyummaa keessan daa'immanitti nu hima. Ijoollummaa koo duubatti na deebiftee amma na boochisuu heddaa. Waa'een ijoollummaa yoo yaadatan garaa nama nyaataa. Ani maqaan kiyya gaazexeessan ture barsiisan turesi barsiisadhasi gaazexeessadhasi barreessadhasi Ayyalaa Ejeree Baalchaan jedhama. Egaa kan inni dhaladhee guddadhe godina Baaleetti. Barnoota kiyyallee achumattiin hamma sadarkaa TTI irra ga'utti digirii fi diploomaa yuunivarsiitii Haramayaattiin baradhe. Saniin booda raadiyoo barnootaa keessa seenee barsiisummaa kutaa keessa dhaabbadhee waggaa 9 barsiise. Raadiyoodhaan waggaa 13 barsiise. Bara 2000tti immoo raadiyoon Oromiyaa kun waggaa hundaa'uun garana dhufnee jechuudha. San keessatti egaa raadiyoo barnootaa keessattis waan baay'eedha kan hojjechaa turre. Yeroo ijoollummaa keenyaa yoo kaafne ijoollummaan baay'ee waan hin irraanfatamne. Sammuun yaadannoon yeroo sanii nama keessaan badu. Yeroo ayyaana cuuphaa kana egaa uffata haaraatu nu bitama. Uffanni haaraan yoo nuun bitamin maal ayyaana iyyuu miti. Sani achi egaa nuti ragada deemna. Cuuphaa kana egaa ijoolleen ammaallee hin beekanii. Hin taphannaa shamarran waliin taphannaa dargaggoota waliin taphannaa. Sirba jira. Bakka bataskaana taabota itti galchinutti baay'ee turree taphannaa. Achi soggaa gallummoo birbirsa guddaa tokko jira. Achi jalatti immoo taphannaa. Kana achi galgala kanuma galgalaa dadhabnee galla jechuudha. Gaafa sani horii warruma qayeetti hafutu tiisa malee namni horii tiisus hin jiru. Daa'imman horii tiksan jechuudha guyyaa san. Hin tiisan gaafa ayyaana cuuphaa kana gaafa qaam'ee gaafa masqalaa horiin tiisitu ijoolleen. Akkasumas gara islaamatiinis immoo fishee gaafa sooma hiikkaa fishee akkas. Amma wanni tokko kan waan gaariidhas jedhee yaadu ani amma gaafa ayyaana kiristaanaa kana gaafa qaam'ee gaafa masqalaa gaafa cuuphaa kana horii warra islaamatiitu nuutiisa. Warra amantaa islaamaa hordofantu nuutiisa. Nus immoo gaafa fishee san dargaggeeyyiin ijoolleen gaafas illee deemna fishee deemna ijoollee faana. Warra keenyatu immoo loowwan walitti qabeetiisa. Kanaafuu addaan qooduun maali akkana kan jedhu kun hin jiru jechaadha. Namni wal jaalataa, wal kabajaa, waliin jiraata jechaadha. Akkasitti egaa gaafa cuuphaa kana gaa. Mudannoo qabdu fakkaata. Mudannoon kun egaati hin taphannaa jedheera. Tapha deemna. Tapha kana immoo dargaggoonni jiru hiriyoonni keenya. Hiriyoota keenya waliin deemna. Hiriyoota keenya waliin hoggaa deemnu gaa shamarran waliin sirbina.
wadaajitu jira karameellaa fudhachuutu jira kanarratti gaaf tokko akka tasaa mucayyoon qaanimamteerti nuti hin beeynu bakka biraatii dhufan fagoodha amma walitti ragadaa turre achi karameellaa fudhachuu qabna mucayyoo tana qabnee waggaa gadi teenyu tokko immoo dhufee warri qaadhimate sun hiriyoonni keenya immoo wal eeyna yoo tokko qabu tokko hin eegaa inni daddafee nurraa qole sila mataa baane garuu ofirraa ariinee galchine jechuudha. Dhugaan amma duraan gaafa daa'immanitti of beeksistanii daa'immaniini barnoota reediyoo illee hojjechaan ture barsiisaan ture jettanii jirtu. Mee daa'imman kanan gaafadhame daa'imman kuni barnoota reediyoo kana ni beekuu laa warri ammaa kan jedhu daa'imman as jiranis beekuu barbaadu warri mana taa'anii nu daawwatanis beekuu barbaadu waan ta'eef mee itti maame. Nayyee egaa ijoollee hundi keessanuu dhaggeeffadhaa warri mana jirtanis dhaggeeffadhaa barnoota raadiyoo jechuun raadiyoodhaan barsiifna. Raadiyoodhaan kan barsiifnu barnootuma dareetti baratamu sani kaarikulamiin yookaan immoo sirnuma barnootaa kutaa keessatti baratamu sani garuu maal inni akkaataa barattoonni sirriitti hubatanitti qoratamee qophaa'ee barreeffamee sagaleedhaan dubbifamee barattoonni ciccimoon immoo kutaa keessaa filatamanii warri sagalee sirriitti baasuu danda'an warri jecha sirriitti jechuu danda'an qoranneeti ijoollee fillee kan kutaa keessatti leenjifnee itti fayyadamnu ijoolleen sun akka barattoota daree keessatti fudhanna nummoo barsiisonni immoo akka barsiisaa daree keessa dhaabbatuutitti qophoofneeti kan barsiifnu waanuma kitaabarra jiru san akka barattootaaf sirriitti galutti hamma kitaabarra jiru san bal'atee deemuu osoo hin ta'in yaada ijoo yaada gaggaarii achi keessa jiru san fuunee akka barattoonni sirriitti hubatanitti dhiyeessinaa jechaadha. Barsiisan suni daree keessa dhaabbatee waan barsiisu fakkaata. Barattoonni nu bira jiran sunillee akkuma barattoota daree keessaa sanitti jechaadha. Kun egaa muuziqaadhaan dabaalamaa muuziqaa ce'umsaa qabaa walaloo qabaa tapha gaggabaabaa qabaa kanaan bohaarsaati barattootaaf akka galutti kan dhiyaatu jechaadha. Egaa barnoonni kun seensi isaa akkanatti dhiyaata ijoollee. Kun biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota afaan Oromoo kutaa sadaffaati. Akkam jirtu barsiisaa? Akkam jirtan barattoota? Barattoota torban dabre waa'ee maalii akka baranne yaadattu? Barsiisaa mee waan torban dabre baranne barattoonni seeraan harka baasanii akka isinitti himan irraa nuu fuudhaa. Jidduu kanatti muuziqaa ce'umsaatu seenaa barattoonni daree keessaa suni harka baasanii seeraan barsiisaa isaaniitti himanii jechaadha. Kan kennamu jira daqiiqanii sakandiin in kennamaa ergasii booda immoo galatoomaa barsiisaa deebii isaanii irraa nuu fuutanii isinis galatoomaa barattoota kan torban baranne waan akkasii jennee itti fufnaa jechaadha. Kun egaa wanna torban baranne san irra deebineet har'a immoo waan barannu san immoo yaadachiifnee itti seennaa jechaadha. Akkanatti barnoonni suni hin dagatamu. Yeroon inni itti qophaa'u yeroo dheeraa fudhanneeti hamma ji'a 4 hamma ji'a 6 irra turreeti waraabbameet gulalamee sagaleen isaa sirrii ta'u wanni hundi gulalameet buufata raadiyoo hundaa tamsa'ee buufata raadiyoo sanirraa deemaa jechaadha. Kutaa keessatti saayinsiin sa'aatii akkamii afaan Oromoo sa'aatii akkamii hawaasni sa'aatii akkamii akka deemu kana hunda sa'aatiin bahee fi sa'aatii san keessatti kutaa keessatti baratamaa jechaadha. Barattoonni yeroo baay'ee egaa akka biyya kanaatitti raadiyoon baay'inaan manneen barnootaa keessa waan hin jirree fi daree 4-5 walitti yaa'anii gaaddisa wayii jala taa'anii
raadiyoo tokkichaan baratanii jechuudha. Kanaaf barattoonni kan akka Dibaabee faan nun dagatan. Maaliif yoggaasan sirriitti nu dhaggeeffatan. Raadiyoonis hin jiru, moobaayilli hin jiru, filannoon biraan jiru. Muuziqaan nu achi gadhiifnu hin mi'aa, barnoonni sun hin mi'aa, sagalee ijoollee daa'imaa sun hin mi'aa. Kanatti haga har'aatitti irraanfatamuu dadhabne. Barnoota raadiyootiin kan baratan ijoolleen har'a dooktaroota, piroofeesaroota sadarkaa gurguddaa warra gahantu jira. Asiniin jedhagaa kana fakkaata. Irra deebi'uudhaan daa'imman mana keessan teessanii guyyaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan qophii ijoollummaa keenyaan gaazexeessaa fi barsiisaa Ayyala Ejeree waliin turtii taasisaa jirru kanaan egaa waa hedduu barattaniitu jennee abdanna. Akka dhaamsatti waan tokko akkuma mootummaatti illee odoo irratti xiyyeeffatamee kan hin jedhu barattoonni ijoolleen daa'imman kun odoo sadarkaa isaanii ta'utti barnoonni raadiyoo kun kaarikulamiin amma isaan barachaa jiran yookaan sirni barnootaa isaan barachaa jiran kun akka raadiyoodhaan barsiifamu ta'ee haala saniin amma hin jiru. Raadiyoo barnoonni raadiyoo kun lallaafee jira. Odoo sirriitti akkasitti qophaa'ee barattoota kan dhiyaatu ta'ee barattoonni gara moobaayilii, gara feesbuukii, gara maalii kanatti baay'ee hin dhama'an jedheetiin yaada. Achirraa barnoota gaarii argatanii kan dareetti baratan san qofa osoo hin taane amma moobaayilumarraa mana ofii keessa taa'anii dhaggeeffatanii barachuu danda'u. Mana ofii keessa taa'anii waan hin galleefsan irra deddeebi'a waan ta'eef akkasitti barsiisuun hin danda'ama waan ta'eef odoo kanarratti xiyyeeffatame. Barattoonni mana barumsa Kaamaaraa qophiilee garaagaraa qabatanii tan isaan asitti argamanii jiranii. Qophiilee isaan egaa qabatanii dhufan keessaa mee gidduutti sirba tokko isaan affeeree daa'immanis sirbichaan yaa bohaaranii nuti immoo egaa sirbicha booda odoo walitti deebinee. kan hin baradhu mana barumsaa Kaamaaraa yoo ta'u kutaan kiyya kutaa shanaffaa yoo ta'u baga ayyaana cuuphaatiin isin geenye walaloon kiyya akkam jirtu yaa sabaa jedha walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti haamilee na dheessaa mata duree walaloo kiyya akkam jirtu yaa sabaa waan hanguma facaasan hamanii calleessu hanguma danda'an yaadanii barreessu yoon hin barreessine maaliifan baradhee nan barreessaa yoomuu qalama qabadhee nagaa koos hin daganne akkam jirtu yaa sabaa rakkoon tokkoon jiru ani nagaan qaba bu'aa bahii jireenyaa hundumaa dandeessanii warri guyyaa kanaaf kan nagaan geessanii warri wal beeknuuf warri waliin beeknu kan qaamaaf kan dhiyoo falaalaa warri waliin beeknes kan baadiyyaaf magaalaa nagaan isin gaafadha shama akkam jirtu nagaan isin gaafadha shama akkam jirtu duraan dursee waaqas nu geesseef galatoomii jecha baga hundi keessanuu baga ayyaana cuuphaatiif geessaniin jedha maatii koo hunda isin jaaladha hiriyoota koo naaf jiraadhaan jedha. Duraan dursee waan carraa kana naa kennitaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Ramadaan Hajji jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa Kaamaaraa kutaa jaaffaa irraayi. Dursa irratti hordoftoota amantaa kiristaanaatiif baga ayyaana cuuphaati isin ga'ee jecha amma akkasiin qopheesse walaloodha. Mata duree walaloo kiyyaa Oromiyaa jedha. Oromiyaa haadhatoo harmeetoo deessitoo qananituu biyya jiituuti. Biyya magariisaa dhihaa fi bariisaa kaabaa fi kibba misoomni kee dhibba. Biyya saawwanii biyya hawwanii kan bunaa kan xaafii homaa hin qabu gaafii. Biyya laggeenii biyya qabaattuu haroowwanii finfinneerraa ka'ee moojoo fi awashee deemee gara baalee ilaalee waabee fi gannaalee. Achiin arsii keessa marsaa nan daawwadha laga qarsaa dirree dawaa jiraachuu dachaatuun daktee keessan baatu dharraatuun gudurii fi dhedheessi jiruu Oromiyaa keessa Amboorraa Wallaggaatti geessa Jimma ga'aa gibee ilaalaa nan deebi'a bunan fe'a. Magaalotas qabdii hawwatoo moo biyya Finfinnee handhuura Oromiyaa magaalaa wirtuu biyya Amboo jira seerri tiraafikii kan biyyaaf ta'u fakkii. Naqamtee biyya Ancootee biyya buna qalaa eenyutu dhiisee galaa mattuu Iluu Abbaaboor martuu ka'ee nama sooraa
Jimma Abbaa Jifaar dhaqii buna harii achumaan aggaarotti tarii fichee magaalaa Salaalee biyya goota goota caalee wallisoo gara suudhukii jagna caalu goota Abdiisaa Agaa gootatu hedduutu jiru kan akka Taaddasaa Birruu Agarii Tulluu goota Salaalee goota caalee jagna gara suudhukii gaafadhu wallisoo dhaqii kormaa bishee garbaa eenyutu isaan mormaa waa'ee Oromiyaa eenyutu dubbatee fixaa sirna gadaa Oromoo sirna dimokiraatawaa kan tokkummaa fi nagaa Oromoo walii galaa baay'eedha sadarkaan gadaa kan umrii adda dabballee fi gaammee sitti hima ilaame qondaalaa fi doorii inni sirna gadaa durii sirna gadamoojjii qoratamaa akka teknoolojii waa'ee Oromiyaa hasee hin fixu yoo dogongorellee dhifa manaa godha har'aa sumatti hangolabaa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Egaa ijoollee sirbichaan akka bohaartan abdanna mee haasaa keenya kan itti fufnu ta'a. Gaazixeessadha, barsiisadha. Gara hojii gaazixeessummaa kanattu akkamitti dhuftamme? Egaa akkuma duratti kaase ani barsiisaan ture. Barsiisarraa gara barsiisaa raadiyoo tan ce'ee barsiisaa raadiyootirraa immoo gara gaazexeessummaa gara yookaan immoo miidiyaa guddichaatti bara raadiyoon Oromiyaa kun hundaa'u bara 2000tti jechuudha. Baalirraa gara Finfinnee dhufnee saniin booda gara reediyoodhaan televezyiiniidhaan sagantaa hojjechuutiin dabre. Sanillee waggaa baay'eedhaan hojjedhee raadiyoo irratti asoosama nan dhiyeessaa. Walaloowwan adda addaa nan dhiyeessaa tapha gaggabaabaa nan barreessas akkasumas immoo taanee taphannaa televezyiinii irrattis immoo qophii anaa dhufuun hojjechaa ture. Kuni baay'ee nama gammachiisaa baay'ee namatti tola. Yeroo itti jalqabne yeroo miidiyaan babal'atee filannoo baay'een hin jirre ture. Ulfaadhu. Yeroo miidiyaa baay'een akka ammaa kana baay'atee filannoon hin jirre waan ta'eef raadiyoo Oromiyaa baay'ee dhaggeeffatu uummanni televezyiinii Oromiyaatis akkasuma baay'ee daawwatu sanirratti sagantaa babbareedaa dhiyeessaa turre keessattuu ani deeskii bohaartiitiin hoogganaa ture hoggaasan raadiyoonis televezyiiniis bakkuma tokko ture deeskii tokko ture waan ta'eef qophiis hojjechaa akkasittiin hojjechaa turre hin dadhabnu maaliif baay'ee nutti tola wanni kun iji keenya banamuun waan amma waan ta'eef sirriitti itti dhimmamnee hojjechaa turre. Egaa achirraan geettidha geettiin geejjan immoo amma soorama bahee soorama irra jira jechuudha.
yeroo ijoollummaa keessanoo gaazixeessaa ta'uudhaaf hawwii qabdu tursanii? Egaa waggaa barannu hojii tokko tokko hojjechaa baranna duri killeen daldalaan ture. Killee daldalee magaalaa Goobbaa dhaqee tanani magaalaa Goobbatitti koofanii yookaan golgaa kaaseettiin sirbaa keessa ta'u hin jira miti. Ishee akkanatti yoo laaltu raadiyoo fakkaatti akkas wanni jetti. Anamma raadiyoo illee agasunda waan maal akka ta'e illee beeku ishii kana argadhee tananii fuudhee galee akka reediyoo akka gurratti qabadheen dhaggeeffadha. Isuma isaanii maaliin godhee uffata ciccite kana fuudheen miiccee akka boorsatitti ittodhee akkanatti fannifadhee faa deeman ture. Akka reediyootti dhaggeeffadhan jedha. Raadiyoo immoo abbaa kiristinnaa kiyyatu poolisii ture. Saaniyoo durii takka qaba. Raadiyoo saaniyoo jedhamu jira. Isa qaba achittiin argee. Yeroo amma isaan yeroo Soomaayikaatti dhayinaa yoggaa isaanitti dhayinu isaanin arge malee reediyoon maal akka ta'e hin beeku. Achumarraa ka'ee garuu wanni inni jedhu wanni inni haasa'u sun waan itti mi'aayee fi sanumaan arge san irraa ta'uun oolu isii kaasettii sanii akkatti gurratti qabadhee akka raadiyootitti baadhee hoggaan deemu nan yaadadha. Sanumaan na keessa jira se'a. Irra caalaa immoo ani gara asoosamaatitti kan na harkise Wagaayoo Nigaatu rabbi isaa araaramu Fiqir Iska Maqaabir kan jedhu kana hoggaa seenessu baay'een dhaggeeffachaan ture. Sanbata dabraa raadiyoo Itoophiyaatiin anillee akka isaa kanatti seenessuun qaba, akka isaa kanatti dubbisuun qaba, akka isaa kanatti dhiyeessuu qaba. Eessatti akka dhiyeessuun beeku garuu akka isaa kanatti dhiyeessuun qaba kan jedhu na keessatti uumamaa ture. Achirraan egaa duruma qubee saabatitti fayyadamee walaloo afaan Oromootiin barreessee waltajjii mana barumsaa keessatti faa dhiyeessaa turre. Tapha gaggabaabaa hoggaa guyyaa ayyaana barattootaa jirami manni barumsaa hoggaa cufamu hin dhiyeessinaa qilleensa irraa naa oolchuu saniin amma yoggaanan waltajjii tokko irratti walaloo waa'ee barsoota wayii dhiyeessani ayyalaan gara istuudiyoo barnootaa seenuu qaba amala akkasii qaba achi galuu qaba jedhanii achi na erganii nan dhaqee dhuguma immoo raadiyoo irratti barnootas sagantaa sanbattan lamaan immoo sagantaa qabna. Sanbata mijuu sanbataa jennaani dilbata immoo soorata dilbataa jennaani sagantaa kana keessatti walaloon dhiyeessaa tapha gaggabaabaa dhiyeessinaa asoosama dhiyeessinaa waan akkasii kanneen waanan dhiyeessuu fi garasitti harkifamee jechuudha. Kun waanuma kennaa fakkaata. Daa'imman mana isaanii taa'anii daawwachaa jiran akkasumas egaa daa'imman asitti argaman fakkeenyaaf fedhii adda addaa qabu. Kan doktara ta'uu barbaadu jira, akkuma keessan kan gaazixeessallee ta'uu barbaadu jira. Daa'imman kana mee maal nu gorsitu? Amma daa'ima tokko yoo gaafattu maal ta'uu barbaadda yoo guddatte yoo jetteen waa jedha yookaan ani doktaran ta'a, hakimiin ta'a jedha yookaan poolisiin ta'a jedha. Yookaan barsiisaan ta'a jedha yookaan immoo konkolaachisaan ta'a jedha. Maaliif tokko waan naannoo isaatitti argu san waan itti miidhage san miira isaa keessatti waan uumame san nuu ibsa jechaadha. Fedhii isaa san immoo homa fedhellee odoo ta'ee gahuu hin hanqatu jechaadha. Namni illee odoo irraa dhoowwee hin gaha hin hanqatu. Fedhii daa'immanii odoo kabanyee wanna isaan ta'uu barbaadan san akka isaan fiixa bahan deeggarree jajjabeessine sirriidha. Kan akkan odoo gootee barsiisaa gaarii ta'uu dandeessa yookaan immoo xiyyaara oofuu dandeessa yookaan immoo doktara ta'uu dandeessa yookaan immoo gaazixeessaa cimaa ta'uu dandeessa yoo jenneeni fedhii duraan qaban san irratti ijaaraa deemna jechaadha. Kana irratti yoo ijaarre gaa isaanis bakka yaada isaanii san sirriitti gahuu danda'u jechaadha. Yeroo baay'ee lakki ati kanan ta'in kana taata ati akkanan ta'in amma namni weellisuu jaalatu fa'aa jiraate lakki ati weellisaan taatu dhiisa ati doktora taata yoo jetteen homa doktorallee odoo ta'e sirbuun isaan oolu homa fedhellee yoo ta'e. Kanaafuyyuu waan akkasii kana daa'imman yoo eegne gaarii. Daa'imman immoo waan fedhii isaanii barbaadanii argachuu qabu. Fedhii isaan keessa jiru san hawwii isaanii kennaa waa inni kenneef keessatti uume san barbaadanii argachuu qabu. Ebalu akkas ta'e anillee akkasin ta'a jechuu osoo hin taane
fedhii isaanii ilaalanii hawwii isaan qaban waan uumadhaan keessa jiru san hordofanii garasitti yoo deeman waan guddaarra gahuu danda'u. Maatiin illee fedhii kana, hawaasni illee, manni barumsallee fedhii isaanii kana hubatee eeguufii qaba. Yoo san bakka gaarii gahu, yoo san lammii gaarii ta'uu danda'u jedha. Egaa daa'immanii fi maatiin daa'immanii mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan qophii ijoollummaa kiyyaan egaa gaazixeessaa fi barsiisaa Ayyala Ejira ergaa guddaadha kan isaan amma kaa'anii jiranii. Nutis qophii ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan kan isin biraan geenyu asuma irratti xumurraa ayyaanni cuuphaa kan bara 2016 ayyaana gaarii akkasiniif ta'u hawwinaa nagaan nuuf tura. Anis ayyaanni cuuphaa kan bara 2016 kuni ayyaana gammachuu kan nagahaa kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u jedha. Daa'immanis immoo guddattanii akka keenya taatanii akka keenya kanatti seenaa aadaa keessan guddistanii akka dhalootaaf dabarsitan isinii hawwaa. Ayyaana gaarii isinii haa ta'u, ummanni hunduuyyuu baga ayyaana bara kanaa geessaniin jedha.